badinta bunamni Dogogoran tayo chimidelle tasayyoos tiyadi jalale ittiyadi kanuma jaalale kanomo hinjijjiiramu onne rai tijala dasin somu abo tuka wan tuka nyata tuka gat ah follow da Follow maal godha Tam tam Arnani. godha. Tam tam godha. Sinyaalaa taataaf godha adnaan hangaan tolaa fi waami hojiin mirkaan ewa follow tam tam godha. biti gaadinaan anawar baraane Eh, sirba sun naasir bijarra ayyalin leenja koo. Kamiin. obse sirraa garaamure garaamure haala beekin naannise garaamure kana sirbi jeeda obse sirraa Fagaadhu narraachi tam gaddu bakka ta'e obse dididim sirraa garaa garaamure muree haala opse keetiin na hammeessee serra way. garamure adinaan sami kuchise kan harka akkutis mejere khaytit demire haala mejere khaytit dem keetiin naannise garaa Dana koo mese balleesse way gara ko balese haa midhaanoo namni wanni Midhaan waya. ofi gaatichi olii dandeessa. Ol bayiga. Ol bayi. Ol bayi gad sibuufna. Ol bayi. Namni wanni achi ol kutuu hin danda'u. Dhugaan siima isaa kana mafa naaf dhati jira. Kuti namni wanni kottu Adam bam. Arnaan mee jedhe? wallaahi Ube ko dani wala ta fatee dhaabbatee namni wanni wajjin jiraatu Namni saadaballee. wani wajjin jiraatu. Kuno bee mayimba ansilaanete sirbaan bullee ni danda'a. Arnaan jala yuunfa. Akkasitti Arnaan jala yuunfa. Namni wanni wajjin jiraatu kan yaadu bal'oo wajjin godhachuu fagaaddu narraachi harkaddu Namni wajjin jiraatu. ni baasaaf illee Rakkoo bal'aan godhachuu yoo taalin baya. Ni baya. Ni baya. Daddaballee barjaarre. Kenna garuu hundaa gurguddoon kenna namni dhibba afurii fi 56 kas jala jiru kun namni dhibba afurii fi 62 kunin Dr. Amin akkasitti beekaa jechuun barbaada. خدوا itti khanni guurani taknala kida wali qabit mana kaya Rakkoon itti khannet rakkoon qab khanni hundaafu ani irraan goota irraa guurta malee nuti kennineefi jirra kun qoosaadhaa miti waan dhugaati. Kana jechuun barbaada Dr. Amin hojii guddaa dalagaa ture artistoonni keenya hedduun keessanillee waan baay'ee dalagaa jirtanii ulfaadha wayyamaa isin jechuu barbaada hojiin kun cimee itti fufuu qaba. Keessattuu Adnaan faa nama tiiktookii seenee bahuu hin dandeenye Dr. Amintu asirra fide Arnaan jechuudha. dhageeffatu. Adnaan na dhagee dhugaa sitti hima. Kabajamaa rabbashaa jira bar. Dhaga'u rabbashaa jira bar. Rabbashiin Adnaan dhageegaa. Dhageeffatu Arnaan mee? Adnaan Jeelana uummanni Dr. Arnaan siin jechaa jira. kedegaan jiraati Uummanni Dr. Arnaan siin jechaa jira. ha Dr. Arnaan siin Akkas- jechaa jira. la ani fadon infed lakki korneelummaa si mabteeno alfalli siif korneelummaa kennaadhis. Ati korneela jechuudha. Korneela amma biyya. laki an doktor general adnaan maqaan koon jaala ani wataadara beetes ani wataadara waan ta'eef general amsale ka shala ka fayyadale ani wataadara waan ta'eef doktor man tu nanta tu ana wajin demtu ani wataadara ta'e Wallaahi Oromoon as jala Kadiir martuu jechaa jirti. Mana kana keessa Kadiir martuu garuu arguun hedduun hawwiin qaba. Kadiir martuu Shukrii Jamaal namoota hedduun as keessatti arguu. Ulfaadhu galatoomii turtii gaarii nu qaba. Anasuma jira Kadiir martuu jiraate galchaati. Antaabii kana hojiin kiyya taabiidha.
Isin Tap tap godha Oromoo mee dhaggeeffachaadha. agarsiisa. Taap isin godhaa Oromoo jira. tap tap godha. Hayyee galatoom. Garuu hunda Galatoom walitti leenjii. deebinaa jabaadha inshaallah wayya dhagatti. Hayyoo kiyya galatoom. Gagraayit. Obboleettii teen caaltu. Ayyee caalii itti fufi yoo siin mijata ta'e. Miyuutu irraa kaasi caaltu. Yaa. Tole. Ana?